Mootii jidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee guutuu ergahamuu baatullee wal hubannoon xumuramuun barama. Mariin Tanzaaniyaa odoola Zanzibar irraatti torban tokko oliif gaggeeffame kalee xumuramuu gami lamaanuu ibsu wal fakkaata ta'een beeksisan. Marii kan ilaalchisee gam fuulduraan maaltu eegamaa fi adeemsi marsa jalqaba kan irraatti hiika fiixa isaa dippiloomatii duraanii UN obbo Baay'isaa Waaqjiraa dubbis. Dippiloomaatiik ekspiriyeensii keessatti yommuu akkas torban tokko teessee wajjin haasoftuu haala gaariitu jira jechuudha. Kun milikkita haala gaariiti. Utuu haalli gaariin hin jiraanne jalqabumatti sa'a 24 keessatti yookaan maaksimum sa'aatii 48 keessatti gargar deemu. Utuu yaadni garaagaraa hin jiraanne. Akkas turuun isaanii torban tokko turuun isaanii waan hin agarsiisu waan irratti haasa'an baay'eetu ture haasa'anii jechuudha. Akkuma isaan jedhan immoo waan irratti waliin galle ture kun immoo waan haaraa miti. Waan pozitiivii ta'uu isaa immoo kan agarsiisu jarri kun si'a ba'anii jedhanii mari'atanii ba'anii waan jedhamu irra jiru waan dubbatamu irra jiru hunduma dubbatanii ba'anii kan immoo kan agarsiisu ibsi isaanii sabatti dhiyeessan afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin afaan Amaarinyaan baasan kuni hundisaa katan walirraa koppii waan ta'edha moorooles kun jechuun maali haala gaarii ture waliigaluu waliigaltee qabanii jechuudha kan fudhadhan akka ekspiriyensiin qaburraa ka'ee waan ilaale. Ibsi isaanii amma baay'ee xiqqaadha. Wantoonni hin ibsamne baay'eetu jira. Kana jechuun gara fuulduraatti wantoota kanarratti amma mari'annetti uummatatti hin ibsan jechuudha. Ibsuun irra hin jiru. Maaliif egartee yommuu haasaan akkasii mariin akkasii deemu kun yoo sabatti gadi baaftee dubbattee jettee yaadi sabarraa dhufu tokko tokko diigaa ta'aa wanta itti mormuu tokko jalqabaa saba warra marii kana keessatti qooda fudhatu irratti dhiibbaa tokko irra fuudhuutu dhufaa. Kanaatiif akkanaa galuutti yoo akka seeraa ta'e ammayyuu isaanan jarri sun waan irratti dubbatan waan irratti walii galan waan irratti wal dhaban bakkeetti baasanii dubbachuun irra hin jiru. Yoo waan irratti wal dhaban sun tootaalii wal dhabanii gargar baanutu ta'e haasofnee achi geenyee kanatti wal dhabne jedhanii hin baasuu danda'u. Baay'ee gaariidha akka isaanitti gargar ba'an kun haala gaarii jira jechuudha. Walii galuun dadhabne jedhu kun walii galaniiti kan gargar ba'an iyyuu. Kana walitti deebina jedhanii yaada walii galan irratti walii galanii yaada waliin gara irratti immoo akka waliin galle walii galanii gargar ba'an walitti deebi'uudhaafi. Kanaatiif haalli gadheen hin jiru jechuudha. Mee muuxannoo qabdan irraa mariin gulantaa akkamiitiin gaggeeffama? Dursa maaltu godhama taanee maaltu godhama marii waliigalaa yookiin waliigaltee waliigalaa irra yeroo akkamitti ga'ama waan muuxannoo qabdan irraa? Waan lama kanatti yeroo araaraan dhattu jalqabuma kanatti jettu utuu bakkeedhaan wal waraanaa jirru teenyee nagaan wajjin haasofnu jettee mari'atta waliin lollu ammas jirrutti jettaan amma mariin kun deemaa jirutti walitti hin buunu loltuun keessanis loltuun keessas hin boqotu lafa jedhan dhaabbatanii maaliif eessaa madda kun yaadisa dura ta'an isaanii yookaan bakka bu'aan isaanii iddoo gaarii ta'anii waa nyaachaa waa dhugaa haasa'u. Kanaatiif loltuun isaanis immoo boqochuutu irra jira. Lolli lammaffaan maalinni keessumatti wanta madda fee dhumu tokko jira. Utuma araaraa sabistaansii keessatti ulliqin dura mootummaanis jara gaafachuun kan irra jiru warri oolaan in this situation oolaanis waan inni mootummaa gaafatu jiru pirisaayisii jira wanti tokko wanti lafa kaa'amu irra jiru dhiizii kan ta'e isa dura karaarra haxooftu utuu isa guddaatti hin naqin fakkeenya tokkoon sii kennee biyya kana keessatti namni baay'een dubbatu beeka garuu namni torba adda bilisummaa Oromoo seentiraal komiiteessa ta'u siineer poozishinii warri qaban waggaa 3 caalaa manni murtii bilisa isaan baasee gadhiisee amma isaanii hoosteejii ta'anii jiru hidhamanii. Hidhaa miti garuu akka hidhaa mana keessa kaa'atamanii jiru. Ogguramanii ta'anii jiru. Jarri kun firiidemii isaanii argachuun isaanii the most top question ta'ee natti argama naani otoo akka yaada kooteetti. Hin kaafne jechuu komitii rakkina jiru isaantu beekaa kaasanii harkaa fudhachuu baadhiisuu danda'u akka kootti garuu kun baay'ee maaliifi mootummaan kana hi'eechuu hin danda'u. So wanta akkasii kana dura kaaftatu nagaa sabistaansii guddaatti liqinii jechuu fedheeni. Waan walamanteedhaaf gargaaru jechuudha wantoonni kun. Exactly walamanteedhaaf maalinni atattamitti nama nagaa nama manni murtii bilisa baase tokko utuu hiitee jirtu ani inni qawwee qabadhee si lolaa jiru attamittiin si amanee si jinaa isaanii jechuu kooti. Carraa kana keessa baay'een abdattee turan inni kamu jedhee ani mootummaa mata'ee turumayyuu haasaan kun akka nagaa sirrii akka inni ta'e akka garaa gaariidhaan isaanitti haasa'uu deemtu piruufii isaaniif gochuuf jettee ani dura hiikayyuu jedhee yaadeen turen utuu hin naqin ta'utu irra ture. Akkuma seenaa Oromoo qabsoo seenaa Oromoo keessatti amma kuni waan guddaa dheeranii kan kaasan jiru sadarkaa kanatti mootummaan fudhatee baroota dheeraaf abaa'uun qabsaa ture karaa nagaatiin galee inni hidhate bosonatti hafee kuni akkamitti ilaaltu isin sadarkaa maalirra geettanii yaaddu? Haala gaariidha. Akkasitti haasa'uun rakkinni namni uume namumatu mariidhaan fixa. Rakkina waaqayyoo namatti fide duwwaadha kan namni meebii fixuu hin dandeenye. Akka kootti amantii kootti garuu haasaa nama jalqabame kuni waan ta'uun irra jirudha. Haalachinuyyuu. Kan kana caalu carraanis hin jiru. Baay'ee ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis. Igaad marii marsa jalqabaa haala abdachiisa ta'een xumuramuu ibsee mariin kunin itti fufee nageenyi waaraa fiduu gaafate.
Dheebuun uummanni Oromoo araaraaf qabu hordofii marii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu gaggeeffamaa ture irratti mul'ata. Namoonni hedduun waliigalteen akka argamu abdii guddaan eegachaa turan. Erga mariin marsa jalqaba xumurameellee qondaaltonni mootummaa fi namoonni kaan adeemsa nagaa kan irratti amanu yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiran. Yaada namoonni miidiyaa hawaasaa irraa kaasan kana irra haasa'uu fi waayilkii Hamza Hussein biraatti argama. Hamza, mariin kun guyyoota 9 gaggeeffamaa ture. Erga mariin xumurameen booda namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti ibsisaanii ibsachaa jiranii. Ati maal agarte? Eenfaatu jedhee maalfa jedhan? Ayyee galatoomee asilii jalqabuma marii kun eegalamuu isaa namoonni haala gaariidhaan ilaalaa turanii. Sababiin isaas mootummaan haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo kashanee jedhee shorkeessaa jedhee farrajaa ture waliin taa'ee ni mari'ata jedhee namni yaadeen turre. Haala gaariin ilaaluu qofa otoo hin taane abdiis irraas abdataa ture. Maaliif nama baay'eedha rakkoo nageenyaa sababa kanaan mudataa tureen kan miidhamaa jiru. Namoonni gara caalu yaada gaarii dhiyeessaa turan. Seenaa Itoophiyaa keessatti marii hidhataaf mootummaa gidduutti taasifame kan kanaan dura argine keessa kan akka kana abdii uummata keessattuu hin jiru. Keessattuu uummanni keenya baay'een isaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii irra jira. Yaada namoonni kennan irraa gaafa arginu namni hedduun akka irraa abdatee jiru ammallee keessaa wantoota garaagaraa kaasuudhaan mariin kun abdachiisaa akka ta'e eeruu tokkoffaa ibsumti baheeyyuu wal fakkaata. Sun wal ta'uu isaanii agarsiisa. Waan hundarratti wal ta'uu baatanis waan hedduu irratti akka wal ta'an agarsiisa jedhu. Kabiraa immoo maqaa waraanni kun ittiin of hin waamne shanee jedhee kan mootummaan moggaas maqaan sun waraana kanatti maxxanfamuu hafeera ibsoota ba'an irraa gaafa laalu kan mootummaas ibsa ba'e irraa gaafa laalu akkaataa namoonni itti barreessanis kun mataan isaa waan guddaadha jedhaniiti kan isaan kaasaa turanii. Kan biraa immoo yeroo dheeraaf waliin turuun isaaniiyyuu yeroo dheeraaf namni waliin galle yeroo dheeraa waliin turu halkan tokkoyyuu waliin mari'atu. Garuu namoonni kunneen torbee tokko ol wal bira taa'anii waliin mari'atanii waliin dubbachuun isaaniiyyuu waan abdachiisaadha jedhanii namoonni barreessu. Gama faallaa kanaatiin immoo bifa abdii kutachiisaadhaan mariin kun waliigaltee tokko malee xumurame jedhanii kan barreessanis jiru. Shanee wajjin mari'achuun hin barbaachisu silumaa yaada gaarii qabatanii dhiyaatan jedhanii kan barreessanis illee jiru. Yaadi kun dogoggora ta'us immoo miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni barreessanii nagaaf tumsuu qabna ofiif jenne jedhanii kan barreessanis jiru. Hamza, wanni an arge beeta yeroo jalqabaa fi uummanni Oromoo afaan tokkoon dubbachuu jira. Akkasee. Yaada kana maaltu uume? An akkanaaf galutti namni dheebuu nageenyaa qaba. Namni baay'ee hifateera rakkoo nageenyaa keessa jiraachuu qotataan jiru nagaan bahee galaan jiru namni waan hunda caalaa nageenya barbaada. Nageenya buusuun immoo kan danda'amu waraanni kunii fi mootummaan yoo wal ta'anidha. Kanaafiyyuu qaanqeen yookiin abdiin tokko gaafa mul'atu ummati tokko ta'ee kana tumsuu qabna kan jedhu irratti wal ta'e. Kanaan dura akkasitti wal ta'een beeku ummati. Mootummaa shororkeessaa wajjin maal mari'atanii fiduu afaan qawweetu nu baasaa jedhaa turan. Kanarratti garuu haala nama ajaa'ibuun yaadi uummataa yaadi nama hedduu jijjiirameera. Namni nageenyaaf dheebuu akka qabu kanaafis akka tumsu namoonni hedduun yaada kennaa jiru. Keessattuu aangawoota mootummaa dabalate rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa jajjaboon yaada kana deeggaruudhaan kan kanaan dura faffaca'anii yaada garaagaraa kennaa turan marii kana tumsuu malee wanti nu baasu hin jiru. Itti bahisaa nagaan akka milkaa'u. Nagaan akka milkaa'u gochuuf hunduu waan nurraa eegamu tumsuu qabna jedhanii kan barreessaa jiru hin jiru. Fakkeenyaaf gumaa saaqataa ibsi ba'ee akkaan abdachiisaa akka ta'e wal fakkaataa ta'uun isaa mataan isaa abdii guddaan akka jiru agarsiisa jedhee barreessee gaaffii waggoota 50 olii guyyaa 5 keessatti deebisuu hin danda'amu. Garuu immoo jalqabbiin isaa waan baay'ee abdii namaaf kennuudha. Kana tumsuu qabna jedheeti kan inni barreesse. Namni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad lola waggoota 5 kana booda waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan waliin taa'anii ibsisaan dhumarratti baasan waliigalteerra ga'amuuf abdiin jiraachuu isaa waan mul'isuudha. Kanaafiyyuu deeggartoonni gammachuu akkasumas waraannis mootummaanis milkaa'ina marii kanaaf dhiibbaa uumuu feesisa malee waan boodatti nama harkisurraa of qusachuu qabna jedheeti kan inni gorse. Qondaalli ministeera nageenyaa Itoophiyaa Abtaayyee Danda'a yaada nama hedduu qajeelchuu danda'u kennanii marii kana tumsuu akka qabnu deemsi eegalamee akka milkaa'uuf martuu waan irraa eegamu tolchuu qaba jechuudhaan dhaamsa dabarsanii. Yaayyaa Bashir akka jedhutti ibsi gama lamaanii nu bahee kan mootummaaf woboo jechuudha. Qabiyyee ijaaraa fi hawwii nagaa buusuu qabuun kan guutamedha. Araarri kamuu yeroo fudhata. Kanaafuu itti baasaatiif tumsuu qabna jechuudhaan barreessaniiru. Rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa kunneen yaada gara nageenyaatti geessu marii kanaaf illee galtee ta'uu danda'u kan hawaasa tokko godhu kennanii jechuudha miidiyaa hawaasaa irratti. Galatoom Hamza. Galatoom. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii jeneraalonni Suudaan lol dhaabuu fi fedhii hin qabanii jedhiiwwan dhaabbatichaatti hoogganaan gargaarsaa Martin Griffiths qaamolee waraanaa jiran itti fufuu fi fedhii waan qabanii fi lol Suudaan keessa gaggeeffamaa jiru dhaabuun rakkisaa ta'a jedhe. Jeequmsi Suudaan hammaachaa jira akka jedhu Martin gami lamaanuu gargaarsi namoomaa biyyattii akka seenuu akka yaman gaafate. Waliigalteen dhukaas dhaabuu kabajamuu dhabuun irraa magaalaa guddoo Kartuum keessatti lolii cimaan itti fufee jira.
Mani murtii akka idil addunyaa ICC'n baay'inaan hooggantoota Afrikaa qofa irraa xiyyeeffatee jechuun miseensi olaanaa paartii Afrikaa kibbaa bulchuu ANC'n BBC'tiin akkaataa seerri raawwatu irratti walqixxummaan hin jirtu jedhe. Yaadisi kun kenname erga pireezidantiin biyyattii Cyril Ramaphosa ANC'n murtii ICC keessa ba'uu fi fudhatee jedhee duuba boodarra wajjirri isaanii yaada isaanii kan ofirra deebisee Afrikaa kibbaa miseensa ICC taatee jirti jedhe. Paappaasiin Francis lub Rwaandaa kaaba Faransayitti waggoota 30 lub ta'ee tajaajilaa ture lubummaa irra aari bara 1994 duguuga sanyii Rwaandaa booda gara Faransayii kan baqate lubi kunin murtee kan irratti yaadin kennin abbaa mucaa waggaa 10 ta'uu isaa seeraan beeksisuu isaa hordofee bara 2021 mana amantaa isaaniitti hojiirraa dhorkame. Naannoo Oromiyaa godina Hararge Bahaa Aanaa Qumbiitti suura namoota bakka kaan miidhamanii Yodikee keessatti awwaalama argisiisu jidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Bala kanaanii miseensota maatii tokko keessaa daa'imni tokko du'e namoonni 3 ammoo miidhaman. Haal balaan kun itti mudatee fi namoota miidhaman mala aadaa awwaaluun wallaanuu ilaalchisee Habtaamuu Xibaabuu jiraatota bulchiinsa aanaa fi gam saayinsiin waan jirammoo ogeeyyii irraa iyyaafate. Jiraatan Aanaa Qumbii obbo Arab Aliyyi haal turee akkanaan ibse. Kaleessa gizee za'aa 7 fi cinaa roobni xiqqaan tokko roobeeti. Haleellaan gargabbii irraa taasifamte mana kana keessatti hiriira walitti dhaabbatu mana irraachaanu barandaa jala cabsite mana amma sama balaa keessa taasifte kanaaf utubaa tokko cabsiteetuma mana keessa seente saniini mana keessatti qilleessa waan gubbarraa fi bichi keessatti buuftee daa'ima nama 3 fi abbaa warraa sanii fi gizee daa'ima san lafaa fuudhee akka tarkara tol fuudhe harka sun irratti hadooti ilmoo jajjabseetii lubbuu irraa dhabnee maatii sanii fi waliin fuunee dikee beeyta dikee jennaan miti dikee horii jennaan isii sana kaafa abdannee keessatti buufe haati warraatii fi daa'imni lama dikee guddoo keessa naqaman qabattamaan akaafumaan banamanii ta'a sirritti ooyeetu guddoo daa'imni tokko immoo dikee gartee san hin tahin tamaddii takka kaayan dikee xiqqashoo gartee qabdanooyi san keessa kaayan gizee sila xiqqoo dhaabbate sun dikeen sun waan hanga dikee ta'anii guddoo humna qabdu nama sirritti liqimsitu waan hin tahiniif lubbuun ni baate daa'ima takka waggaa 2 dikee keessa hanga za'aa jahaa takka moo 5 takka keessa turaniiti galgala dabalatee hanga za'aa jahaa takka halkanis dabalatanii keessa waggaa turan booda horii tokko loon tokko finneeti irratti gorraanee fakkiif ajjeefne tumaa gartee horiin sun garaa keessaa qabu soora ta'ee waan horiin sun sooratu garaa isaanii keessa ka jiru isa san dikee keessaa isaan san baafnee isaa san irratti garagalchine tumaa san hoggaamma isaan san gara dikee keessaa ol baafnee isaan san huccuu fi waan kanatti marree tumaa na hin tumaa san itti marree mamma dikee keessaa baafnee galchine iddoo mana isaanitti akka qilleensi hin dhohin isaan suni eegas ni dubbatanii qoonqoos ni fudhatanii daa'ima biyyanaa fi daa'ima hojii fadhaa jette eegas. Mee biyyee keessa gochuun suni maali hiikaansaa dikee keessa gochuun maal godha dikeen sun? Dikeen sun keessi isaanii oowu namni wanni kun itti buute suni ni qabsanaa'eeti qaamni isaa kun ligideeti gara laamshee isaa matti cihuta qaamni isaa kun dalaguu dhiigni keessa iddoo hiyyaa'uu ligidee qaamni olataa waan firija faa seeneta gizeechi keessa turame sani waan dikeen sun dhoweetuuf hoggaa bananii keessoo isii oowwaa san keessa naqanii dikee irra deebisan qaamni isaanii guutuun ni oowwee tuurka hoggaa huurte booda dhiigni keessa sossooha ganaa fayyaan itti deebi. Mana yaalaa geessuun sirumaa itti hammeessaa waan jedhu wayii ilaalchi akkasiillee akka jiru dhaga'een ture dhugaadha wanti kun. Mana yaalaa kana hoggaa geessan hin geessan jenna. Wanni kun waan akka jinniiti fakkiin akkasi. Itti gaafatamaa wajjir kominikeeshinii Aanaa Qumbii obbo Abdi Ibrahim daa'im lubbuun baat alaatti namoonni kaan fooyyee qabanii jedhe. Taateen wayii kun taatee uumamaati. Taateen uumamaa kun roobaa jiru keessa bakka kaan jechuudha kan sabuma rooba kana keessa deemu kun mana tokko baranda irratti buute. Maatiin manni sunis jiraatu magaalaa Minoo obbo Ra'oof Ahmad Jaamaa acheessan keessatti obbo rooba irratti buutu. Maatiin tokko mana keessa jirti maatiilee mana keessa jiru duratti miidhaa gaggeessite maatiin namni miidhaa irra gaggeessite illee namoota 3 fi hanga 4 ni ta'u kan miidhaa qaamaa qabu. Isaan kana keessa ammoo daa'imni waggaa 2 hanga 3 iddoo jiru jechuu tokko lubbuun dabarsite. Isaan hafe immoo akkaatuma sila aadaatiin dafamee isaa san yeroo sanitti waggaa wanni balaan akkasii sun godhe hawaasni duraanis xiqqoo bannoo ni qaba. Wantoota ibidda qabanii fi kanaanis iddulloo ittiin go'anii aananii fi kana fatti nannaqaa turanii. Isaan sanis yeroo san keessatti haalli mijaa waan diratis hin qabne sagalee namni xiqqoo shokkaataa itti rifatu ta'ee hawaasni argee waan sanee san hedduu walaaluma dhadhaga'uu fi dabree beeku malee hedduu hin beekan ture. Acheessan booda turtii daqiiqaa muraasaa booda namoota sila miidhaa qaamaa irra gaamejaa san gara aadaatiin waan akkaataa dikee jechuun wanti fosiilee ladaalee tanafaa keessa yeroo fakkaayanii yeroo ukkaanfamu wanti waan bishaan keessa ta'eef qaama kanas gara laamsheessuuf adeemti yookiin ibiddas ta'uu ni dandeessi. Gara saniin irraa baasaa turanii namni 3 hanga lubbuudhaan waa takka waan taaneef wayyaawaa jiru. Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa fi qorata fiiziksii naannoo kataan Dr. Haftuu Birhaanee malii aadaa namoonni fayyadaman kunin saayinsiin kan hin deeggaramne jedhe. ትራዲሽናል የሚጠቀሙበት ምናልባት ብዙ ጥናቶችም ሊያስፈልጉት ይችላል። Malli bifa aadaatiin itti fayyadaman yookiin biyyee keessatti awwaalu qorannoon kan deeggarame miti.
qorannoo kan barbaadudha. Garuu saayinsiin kan gorfamu dhaabbilee fayyaa dhiyeenyatti argamutti geessuudha. Saaxilamummaa balaa bakaa kaaf qabne hir'isuu fi tarkaanfiin inni jalqabaa fi guddoon bakka bakaa kan itti bu'uu danda'u irra fagaachuu akka ta'e Dr. ሀፍቱ ብርሃኔ hima. ለምሳሌ ብርሃን የሚፈጠረው አለ። ያ ብርሃን ሲፈጠር ታይማችን ከያዘን እስከ ድምፅ የሚፈጠረው ያለው ሰከንድ ወይ ደግሞ ጊዜ ለሶስት የምናካፍለው garaagarummaa yeroo balaqqee bakakkaa itti agarree fi sagalee isaa itti dhageenye gidduu jiru sadii firuun bakakkaa sanarraa fageenya hagamiirra akka jirru beekuu dandeenya. Haaluma kanaan garaagarummaan yeroo battala balaqqee bakakkaa itti agarree fi sagalee bakakkaa itti dhageenye gidduu jiru sekondiiwwan 30 gadi yoo ta'e iddoo balaa bakakkaaf saaxilame jira. Kanaaf Oduu dabalataanii duul mootummaan hidhatoota naannoo Amaaraa diiguu fi jeequmsa kan naannichaatti mudatu irratti tarkaanfii fudhatu irratti aarii ibsuu fi waamichi manturuu Gondar